Prezidentiin Ameerikaadhaa torban madabre kana biyya Chaayinaadhaa akka ture hundi keessanuu quba qabdanii irraayis haasofneetu turre. Garuu hoggaa gartee isaan galuudhaaf gara Ameerikaadhaa deemuudhaaf qophaa'an ajaja addaa tokko mootummaan Ameerikaadhaa warreen gartee delegeeshina warreen pirezidaantii wajjin biyya san dhaqe hunda isaanii warreen gaa ofiishaalota irraa eegalanii akkasuma sanitti warreen keessummaa ta'anii afeeraman hundi isaaniitu hogguu walgahii akkanaa tanarratti hirmaatan akkasuma sanitti keessaafuu gartee isteet diinar irratti hogguu hirmaatan mootummaan gartee hoosti gootu giiftii kannitiif. Giiftiileen kan namtuuf tuni meeshaalee irraa elektirooniksii irraa akkasumatti gartee takkaa'uu gartee waan barbaadan waan silaa gartee jirre kuni akka hariiroon isaanii waliin jabaatutti giiftii adda addaati kan namaaf. Yeroo duraatiif mootummaan Ameerikaadhaa warruma gartee delegeeshinaa kana hunda isaaniitiinuu meeshaalee mootummaan Chaayinaadhaa kanniteef takkaa'ugaa giiftii mootummaan Chaayinaadhaa kanniteef takkaa isiitu akka gartee xayyaara Ameerikaa xayyaara Air Force waan akkan korsiifne hundumaa akka gartee achumatti Chaayinaa keessa gatanii biraa deeman. Inumaa yoo danda'ame gaarbeeja keessatti illee akka facaasanitti gartee ajaja irra dabarsaniiti turan. Yeroo hedduu hoggaa gartee wanni kanaatu ni dalagamtu takka wal amantii hin jirreetu mul'ata. Lamada inumaatu gartee walgahiin dhaqaniiftunu akka mijjuu hin ta'in nama gartee ati jibbansa qabduuf takkaa'u gartee waan ati dheeyxeefirraa waan hin arkatin jecha giiftii isaan sii kannan fudhattee hin deemtun. Giiftii san akkuma gartee namni irraanfatee achi dhiisee biraa deeme takkatti dhiisanii deeman. Garuu immoo mootummaan Ameerikaadhaa warreen gartee gaa dura deemtoota kaampaanii gurguddaadhaa akkasuma sanitti warreen delegeeshinoota kana keessaa ministeerota gaa irreedduun isaanii sekireetarii dipaartimentii adda addaa gaggeessuu fi yoo xiqqaate nama 100 oli warri gartee akka gartee bikka bu'ootaatti pirezidantiidha wajjin walgahii san irratti hirmaate. Jarreen san hundinuu giiftiilee kan namteef takka isaanii gartee akka hin fidanne dabarsuun kuni namni ammaan tana ifatti gartee jala deemanii dhugumatti walgahiin Chaayinaa hojii gaggeeffamaa turte san akka yaanne daran hamtuudha. Wani nuti yaanne waan takka garuu immoo dila kana hamtuudha jennee hin yaanne jedhaniiti gartee odeessaa jiraniin isiniin jechaa jira. Ifaami wanni jechaa jiru kun. Diada warri amma dhufaa jirtan oduurra jirra. Cinaan gartee oduu jajjabduun cinaan takka isin dabartee jirti garuu booda oguu gartee laayivii karaa yuutuubiitiin keenyu achirratti daawwachuu ni dandeessan takka dhaggeeffachuu ni dandeessanii. Dhugumatti gartee wanni deemaa jirtu tuni waan addaati. Namni hedduun ammallee walgahii Chaayinaatti gaggeeffamte tana torbaan lamadaatiif irraa haasawaati jiran. Maaliif guyyaa Jimmataatis guyyaa Khamisaatis akka malee irraa haasawaati turanii garuu immoo arrallee miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaa walgahii tanarraa haasawaati jira. Walgahii san keessatti jecha tokkootu jira kan pirezidantiin Chaayinaadhaa itti fayyadame kan gartee Thucydides trap jaaniini. Thucydides trap jechuun gabaabinatti gaafa gartee dur warreen Greece takkaa'ugaa Greek kuni yeroo mootummaan lama humniti lama tan xiqqoo malee gartee wal dorgommiirra turte. Amma takka gartee bira dabaraa jirti takka immoo hufaa jirtu jechuudha. Sanirratti nu cinaa hin dhaabbatinaadha. Atense nu cinaa hin dhaabbatina takka immoo nu dura hin dhaabbatinaadha gabaabinatti. Nu dura hin dhaabbatinaadha. Yoo nu dura dhaabbatan
isinitti jabaatti takka gartee rakkoo hamtuutu isinit dhufaadha. San jechuun gara biraatiin yoo gartee guddina keenya kana gufuuti taana jettanii yaaddan taate gabaabinatti karaa lolaatti gartee walitti garagaluun oollu saniifuu sanirraa if qusadhaadha jechuu. Afaan biraatti afaan sablatti immoo lolaaf wal sodaachisuudha jedhama. Okay? Jecha sani ammallee miidiyaaleen garagaraa gartee irra deddeebi'anii gaggee irraa dubbachaa jiran karaa adda addaatti hiikaa jiran. Maaliif yeroo dursan mootummoonni gurguddaan tooftaalee adda addaa fayyadamaniiti humniti hundinuu yeroo hundaa gartee impaayeroonni takkaa'u yeroodhaa impaayerri ni kufa guujaan tanaaf impaayeroonni hundinuu ni kufa guujaan gartee seenaadha waan seenaarra jiru takka dubagaa impaayera san impaayera biraatutu bikka bu'a. Magaa fakkeenyaaf chaayinaan karasiitiin nuti impaayera ta'uu hin barbaannu jaaniiti haasawaa jiran ilaa ammallee garuummoo torbaan dabree kana keessa jechoonni gartee Xi Jinpingin itti fayyadamee haasawaa ture san dhugumatti jechoota gartee haalan warra dhiyaa kana sodaachisu. Amma inumaatu jidduu lola Iraan kanallee irraa haasawaatu turre hundi keessanuu arkuun dhabdanii yeroo biyyoottan dhiyaa kuni waan Ameerikaan ta'in irra hedduun isaanii Chaayinaa dhaqaniiti achitti gartee rakkoo ammaan tan addunyaa qabate tanarratti Xi Jinping wajjin marii godhuu turan jedheetiin isin himaa ture viidiyoolee agartaniitu jirtan footoolee argitaniitu jirtan. Ammoo yaada san dhugaadhaan mirkaneessaati jiranidha. Inumaatu akkaataa pirezidantiin Ameerikaadhaa achi hogguu dhaqe san itti akka gartee gaxaantummaatti itti laalamuu qofa odoo hin taane gaxaantummaatu pirezidantiitu mul'ate jedhaniiti odeessaa turan. Akkaataan inni Xi Jinping dura taa'ee itti haasawaa ture sanii fi qabxiileen inni dhaqeef san odoo galman gahiniif odoo waa takkallee itti waliin galin dhaqee achirraa harka qullaa galee. Okay? Tanaatu gartee rakkoo fuulduraa keessa inumaatu mootummaan Chaayinaadhaa akka barbaaddutti gartee akka addunyaadhaaf biyya stabilize gootu jechuudha takkaa gartee humnoottan addunyaa kana akkaataa furmaata nagayaa itti argachuu danda'aniif deebii akka taatutti namayyuu isii tana daawwachaa jira jaaniiti irraa odeessaa jiranii jechuudha. Kana jechuun mootummaan Ameerikaadhaa akka duritti gartee harka siidhaa hududuuba qabattee takkaa'u gartee eegee siidhaa luka yiddu deeffattee deemtiidhaa miti. Okay? Mootummaan Ameerikaadhaa ammallee humna guddoodha. Inumaatu gartee humniti waraana Ameerikaadhaa kaampiilee waraanaa addunyaa tanarraa bikka hundarraa qaban. Kuni Ameerikaa if duuba hin deebisu. Ameerikaan hamma dandeessutti ikoonomii Chaayinaa tana takka gabaabsu takka ammoo akka gartee isaanirratti irkatan odoon taane akka inumaatu gartee daldalli isaan keessa dabru goruudhaaf tattaafachaati jirti. Kana keessatti maali? Biyyoottan Chaayinaa wajjin hariiroo qaban akka gartee Iraan kana faa barbadeessuu diiguu yoo danda'anis akkasuma sanitti gaazni kuni biyyoottan rakisha gurguru kanarraa akka karaa barbaadamutti biyya Chaayinaa isa kan deene inumaatu albudaalee garaagaraatirraa akka miidhaan dhuftu irratti hojjechuudha. Fakkeenyaaf wanni takka gartee tan namayyuu irraa haasawaan jirre tan ammaan tana guyyaarraan tanaa gabbaate keessaa mootummaan Awustiraaliyaatii fi mootummaan Chaayinaadhaa yeroo dheertuudhaaf albudaa walii gurguruu irratti albudaa hedduutu biyya Awustiraaliyaa keessa jira. Albudaalee kana kaampaanii biyya Chaayinaadhaa torbaatutu walii galtee mootummaa Awustiraaliyaatti hojii godhanii albudaa tan yeroo dheertuudhaaf bitachaa turan. Dhiibbaalee mootummaan Ameerikaadhaa harka lafa jalaatiin godhaa jirtutti guyyaarraan tanaa kaampaaniin Awustiraaliyaa san mootummaan Awustiraaliyaadhaa kaampaanoota Chaayinaa saniif horii isaanii guututti deebistee fi hulii booda hariiroo walitti hin qabnu jetteeni adda bahaniiti jiran. Kuni maali? Haalata gartee mootummaan Ameerikaadhaa harka lafa jalaatiin hojjechaa jirtu irratti waan gaggeeffame jechuudha. Kana keessa gaa
daldalli kuni asittiin dhaabbatu lolli kuni gartee karaan akkumaan isiniin jee bahara raakeeti karaa lafatti ol deebi'uudhaaf deemaan isiniin jee keessaafu gartee karaa mootummaan chaayinaadhaa irratti investi godhaa turte amata 15 dabre kana keessatti karaan namni hedduun gartee irraa haasawaan jirre road and belt initiative system jaanii gartee irratti hojjechaa jiran tokko san Khan ammoo Silk Roadidha. Silk Roadin kun gartee Eastern Asia keessa qofatti hafa. Inuma Eastern Asia fi Western Asia waliif fida. Kana keessa biyya gartee akka Pakistaanii fi Iran faa keessa jira. Achiin gama gubbaatiin Raashaadhaan gad deebi'ee ilaanqa biyya China keessa seenu jechuudha. Okay? Dubaga kana yeroo biraa gartee irra deddeebinee ni haasofna. Ammaaf hanqa kana quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Dubaga asbooda gartee qabxii takka tajaajiba takka taniin isinii himu namtichi gartee na duba gartan kuni Baab Geet jaaniini Baab Geet nama yeroo dheertuudhaaf waraana Ameerikaa keessa hojjechaa ture akkasuma sanitti waraana ittisa Ameerikaadha yeroo Bush irraa eegalee ilaa hanqa Obaamaan angorra ture nama gartee defense department gaggeessaa ture. Waa'ee lolaatii fi hujiidhaanis akkasuma sanitti karaa istiraatiijiitiinis nama gartee muuxannoo jabduu qabu. Hedduu nama kabajamaadhaas. Dubagaa guyyaa kaleedaa miidiyaa gartee Face the Nation miidiyaa Ameerikaati wajjin haasa'u godhaati ture. Achirratti waan dabrerraa haasa'u gartee adda addaa inni isa miidiyaa kanaaf ibseeti ture jechuudha. Qabxiilee gurguddoon inni kaase akka jedhutti mootummaan Netanyahuun takka gartee dura deeman biyya Israel kuni pilaanuma arraan tana pirezidaantii Ameerikaa dura kaa'ee lolaan isa naqe kana bara 2009 nu dura kaa'eeti pilaana kanaan lola Iraanitti godhuu qabdanii je'eeti nu gaafachaa ture. Inumaatu pilaana isaa hogguun laale. Pilaanni isaa waan Iraan taate wallaaluu bira dabree akka gartee mootummaan Iraan tuni akkuma biyyootan biraatti yoo gartee liidaroota isaanii qofa ajjeesan guututti gartee biyyattii tuni hombaltutti nutti himaa ture. Nuufi akkasuma gaa intelligensiin teenyaas oduu inni dabarsu tana riippoortii inni nu dura kaa'e tana akka gartee bikkan qabnetti laalleeti jalaa huffisnee. Okay? Warre Iraan kana ni hin beeyne namtichi kuni gartee Iraan wallaaluu qofa odoon taane akkaataa Iraan tun itti jaaramte hin beeku. Inumaatu gartee naannoon sana maasis lola gartee barbaachisaa inni haasosaniif mijjooytuu akkan taane ji'eeti gartee yaada ajaa'ibaa haasawaa ture. Jechuun namtichi kuni beekaa nama lola meeqa gaggeessaa ture. Nama lola Iraaq keessa jiru gaggeessaa ture. Nama lola Afgaanistaan gaggeessaa ture. Liibiyaa biyyootan hedduu addunyaa tana keessatti lola Ameerikaan amata 15 wal jala gaggeessaa turte san irratti nama dura deeminsaan irratti hirmaate tokko. Dubagaa inninu gaafa san jalaa dideeti arrammoo carraan isaa tolee akkasitti lola kana gaggeessaa jiranii. Ammallee lola kana mooyuu hin danda'anii jeetii haasawaa jira. Okay? Akkasitti gartee tanaas quba qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaa fi mee harka keessaniin taap godhuun dhiisinaa nu dhageeffachaatuma harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa, koomentii godhaadhaa. Obboleeyyan keenya warreen gaa yeroo hedduu oduu nutti gaggabaabsitee nutti gaggabaabsiniiti keessa gabbuu nu ibsifaa warri jettan galate ani asirratti ol bee kanatti hogguun isinii himu sa'aatii jala kaawwachaatiin isinii himee deema hogguun an dhufe za'aan tuni taruma takkatti za'a takka taati maaliif akka kana taatu hin beeku yeroo takkatti gartee dhufe unoo sa'a takka duruu taate. Okay, let's see. Eesar jira seetanii. Footooleen isin garsiisu keessaa kun akkuma na duuba gartanitti
dooniin markabni kuni markaba Gaazaa warra Iraanii kunis markabuma Gaazaa ka Iraanii wanni ajaa'ibaa markaboonni kuni torbaan lama dura biyya Hindiiti ture poortii Hindiirra ture torbaan lama dura yeroo ammaan tanaa yeroo uggurriin Ameerikaadhaa akka gartee dooniileen takkalleenu Hormuz ol hin seenne takka Hormuz keessaan baane nuti dhoorkaa jirra jaanii dubbatan kana keessa dooniileen warra Iraan tuni uggurri Ameerikaa tana cabsaniiti arraan tana bika gartee aayilaandii warra Iraan Kargi tajaaniin tan gartee gaazni irraa bahusan takka gaaza irraa fi'an achi dhaqeeti achi dhaabbatee jira. Dhugumatti gartee wani nama ajaa'ibsiisu warri Iraan tooftaalee adda addaa itti fayyadamaniiti dooniilee isaanii tana biyya Hindiitti irraa kaasanii hogguu gartee Hormuzitti galchan beeka mootummaan Ameerikaadhaa uggurrii tana bikka lama bikka sadiitti gaggeessaa jirti. Uggurriin Ameerikaa ta duraa hogguu gartee ati Gulf of Omaanitti as dhiyaatte. Uggurriin Ameerikaa ta lamadaa garuu immoo Indian Ocean gubbaarra jirti. Wanni nama ajaa'ibsiisu dooniileen tuni uggurrii tana hunda keessa dabartee odoo hin sodaatin EVCtiif gartee ammaasis mana galuun waanuma ajaa'ibaati. Beeka dooniileen warra Iraan tuni inshuraansii hin qabdu. Nama gartee akka dooniilee biraatti dooniileen biraa inshuraansiidha qaban. Inumaatu gartee inshuraansii warra kaampaanoonni inshuraansiidhaa kunu yeroo ammaan tana dooniilee hedduu inshur godhuu didaniiti jiran. Sababa gartee Iraan ni haleelti jaanii sodaataniif jecha. Ammoo akkanatti gartee dooniileen tuni keessa deemtee deebitee bikka gartee Karga Aayilaandiitti deebi'uun hammam takka gartee warri Iraan kuni sodaas dhiisanii inumaatu gartee naannoo Ameerikaan to'achuu jirtuu fi naannoo biraa adda baasanii keessa dabranii dhufan jechuudha. Okay? Sana akkasitti quba qabaaddaa. Waan ajaa'ibaati beek. Tan irraa haasofneeti jirra. Okay. Riippoortoonni gaa gurguddoon guyyaa irraan tanaa oduuleen jajjabduun ammaan tana gaa olii gad deemaa jirtu akkuma gartee na duuba gartan kanatti warreen muuxannoo lolaa qabu. Ofiishaalonni gurguddaan istadii adda addaa gartee karaa ejensiilee adda addaatiin gaggeessan akka jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaatii fi warri Izraa'el Iraan irratti lola banuudhaaf qophii haalaan jabduudhaati godhaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Akka gartee odeessaa jiranitti lolli kuni sa'aa 24 keessa ilaa hanga sa'aa 40 takka ammoo arraa guyyaa lameen as deemu kana keessatti eegalamuudhaaf ta'aa jaaniiti odeessaa jiran. Eegalamuus ni danda'a, eegalamuu dhabuus ni danda'a. Garuu immoo bikka gartee qophiin isaanii jirtutti hamma gartee lolli kuni eegalamu bira dabranii inumaatu gartee lolaaf qophaa'anii akka gartee wanni takka takka isaaniif mijjooytu eeggachuu jiranitti odeessaa jiran. Guyyaa dheengaddaa biyya Israa'el keessatti boombii ajaa'ibaa takka takka gartee bikka ajaa'ibaa takkaatutu haalaan haleelamee ture. Miidiyaaleen akka jechaa turanitti mootummaa Iraaniitu bikka san haleele jaanii gartee irraa odeessaa turan. Garuu dhugaan jirtu guyyaa kaleedhaa hogguu baatu mootummaa Israa'el mataa isaaniitu shaakallii takka gartee boombii wahii dhoosanii akkaataa gartee isin itti hojjettu laalaa turanii jaaniitii odeessaa jiran. Kun hundinuu gartee wanni nama agarsiisu isaan kun shaakallii bira dabranii lola kanaaf qophii akka godhaa jiran. Kana keessatti meeshaalee adda addaa ta'e isaan gartee irratti gartee fayyadamuudhaaf ta'an bikka isaan haleeluudhaaf ta'an hammam takka gartee biyya san akka diiguu barbaadan warreen qacoolatti gartee hubannoo qaban barreessaati jiran. Inumaatu mootummaan Israa'el akka jechaa jirtutti nuti
qophooyne jirra akkasuma sanitti Ameerikaalleen qophooytee jirti jaaniiti gaa dubbachaa jiran. Haleellaan tuni haleellaa misaayilaa qofa odoon taane inumaatu akka odeessanitti haleellaa boombiilee gurguddoo addunyaa irratti haalaan guddoodha taateefaa irratti fayyadamuu barbaadanii. Kana keessaa mootummaan Iraan yoo bikka nikularaa isaanii kana ni dheyne bannata kaa'u gartee achirraa enrichmentii baafna jaanii katattaafatan taate guutumatti gartee bikka san akka nam tokkollee nu dhaquu hin dandeenyetti barbadeessinaa jaaniiti gaa odeessaa jiran. Dubagaa wanni kun gartee gama pirezidantii Ameerikaatiinis irra deddeebi'eeti dubbachaa ture. Pirezidantiin Ameerikaa mataan isaa yeroo gabaabduu keessatti lola Iraan irratti banuudhaaf qophiidha. Inumaatu gartee isaan kana lafarraa dhabamsiisuudha je'eeti haasawaa ture. Guyyaa kaleetis akkas jechaa ture. Gaa amma dura jechaa ture namni cinaan gartee maaltu jijjiirama qabaa jaaniiti odeessaa jiran. Ammaa fi yeroo amma dura gartee jijjiiramni jiru akkuma gartee amma dura isin himaa turetti pirezidantiin Ameerikaadhaa imala isaa kan biyya Chaayinaa kanaaf jecha lola kana qabbaneessaa tureen isiniin jee. Amma imalli sanis xumurameeti jira. Imala kanarraas gartee waan barbaadu hin arganne. Kana keessa warra gartee hariiroo Chaayinaa wajji qabu kana hunda akka malee adabuu barbaadan. Inumaatu Chaayinaa wajji adda baasuu barbaadan. Tanaafuu mootummaan Ameerikaadhaa lola addaa gartee ammaan tana Iraan irratti ni gaggeessina hogguu jaan waan akka duraanitti gartee jecha xixiqqatti namni laaluu qabuu miti. Ammaasis biyyoottan Arabaa kunis irratti ni hirmaatanii wanni beekame takka illee hin jirtu. Garuu immoo akkuma gartee reefuun tana isinii himaa jirutti mootummaan Paakistaan xayyaarota isaanii dila kanaa fi akkasuma sanitti waraana 8,000 karaa Saudi Arabiyaadhaan naquun lola kanaaf qophaawaa jiran jechuudha. Keessaafuu gartee karaa ittisaa irratti jechuudha. Akka oduun tuni jettutti inumaatu mootummaan Paakistaan yoo xiqqaate nama 8,000 geessuudhaa ta'an yoo hoddommaate toora gartee 80,000 geessuuf deemanii jaaniitii odeessaa jiran. Sogaa guutumatti naannoon kuni lolaa fi qophaawaa jiranidha. Okay. Kana keessatti gaa Ameerikaan lola lama godhuudhaaf ammoo akka qophooytee jirtu miidiyaaleen gabaasaati jiran. Lolli kaan ammoo lola gartee karaa Eeshiyaadhaati. Lola gartee Strait of Malaccaadhaa kan hin dhengadde isinii himesanii lola san bira dabranii maasis Strait of Taiwanis waliini gartee Ameerikaan irratti hirmaachuu barbaaddi jechaa jiran jechuudha. Okay. Guutumaa guututti haalli ammaan tana as bahaa jiru kuni haala akka malee nama yaachisu. Maaliif dhugatti gaa nama hedduutu dhumuudhaaf ta'a. Mootummaan warra Iraan akkumaan gartee dhengadda isinii himetti arrallee irra deebi'anii miidiyaalee isaanii irratti akkaataa qawwee itti fayyadaman ummata isaanii barsiisaa jira. Inumaatu guyyaarraan tana qawwee Kalashnikov bira dabranii AK-47 takaa'u warreen gartee akkasii beektan AK-47 bira dabraniiti arraan tana snaayiparii fi waan adda addaa hunda gartee ummata garsiisaa jiran. Namni hedduun mootummaan Iraan meeshaa waraanaa TV irra garsiisuun ummata gartee akkaataa qawweetti dhawan garsiisuun maal faayidaa qaba, maal jijjiiramni jiruufaa jedhanii gartee haasa'uun ni mala, yaada akkasiisan qabaachuun ni mala. Wanni mootummaan Iraan dabarsaa jirtu ummata isaanii qofa gartee lolaaf qopheessu odoon taane political message dhaamsa Ameerikaa fi Israa'eliif dabarsaa jirti. Dhaamsi isaan dabarsaa jiran akkuma gartee amma dura miidiyaaleen hedduun irraa odeessaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa marsaa tana waraana miilaa naquun oolanidha. Okay? Tana gartee kan wanni gartee barruun as duuba jirtu tuni wanni isin garsiiftu waraana miilaa waraana samii irratti gartee wanni isaan jijjiirama guddaa isaan fidan takka illee hin jiru. Infrastructure biyyattiidhaa miidhuu malee. Garuu immoo waraana miilaatiin lola kana gartee hara tokkotti
hombalchuu ni danda'anii jaaniti gartee warreen yaadan ni jiran keessaafuu warri mootummaa keessa jiru. Akkasumasaan dhiibbaan Israa'el godhaa jirtus waraana miilaati. Ifiif waraana isaanii hin naqanii garuu immoo waraanni Ameerikaadhaa gartee akkachi dhaqee isaaniif dhumuu barbaadan. Garuu wanni mootummaan Iiraan dabarsuu barbaaddu waraana keenya dhiisaati ummanni keenyaa'u miiliyoonni 90 biyya isaanii eeggachuudhaaf qophii godhaa jiranidha. Tana gartee akka Ameerikaan dhageessu barbaadan. Tana akka gartee warreen Ameerikaa cinaa dhaabbatee Iiraan irratti lola banu akka dhageessan barbaadan. Tana dhaamsi guddaan gartee isaan karaa miidiyaalee isaanii irratti dabarsaa jiran. Hogguun akkana isiniin joo miidiyaa chaanala tokko qofaa miti. Namni hedduun gartee Press TV qofa beekaa. Press TV qofaa miti. Chaanaloonni biyya Iiraan akka jirutti shaakalliilee waraanni TV irratti godhaa jiru kana haalaan agarsiisaa jiran. Okay? Tana gartee quba qabaadhaa. Warreen gartee Pakistan kanarratti eenyu deeggarti jettan Pakistan deeggarsiisiidhaa guddaan ammaan tana akka manguddoodhaati. Maaliif yoo gartee lolli kuni as ka'ee jabaate qofa manguddummaa isiisan keessaa bahuu dandeessi. Malee ilaa hanga gartee lolli kuni ka'utti amallee Pakistan beekaa Iiraanii wajjin hariiroo guddoodha qabdi. Hariiroo gartee walqixxummaa tan jaalalaati qaban. Hariiroo wanni takkallee nu jijjiiruu hin dandeenye. Okay? Akkasumasaan mootummaa Saudi Arabiyaatii wajjin Pakistan hariiroo daldalaati qabdi. Takkaa'u gartee akka gartee mootummaan United Arab Emirates hariiroo isaanii adda diiganii keessaa walii kanii adda ba'an san amma gartee isaan Saudi Arabiyaa wajjin qaban jechuu. Kana keessatti mootummaan Saudi Arabiyaadhaa waraana Pakistan kana ni qaxaratti. Okay? Horii guddaa baasaniiti waraana 80,000 biyya isaanii naquudhaaf qophaa'aniiti jiran. Akkuma gartee quba qabdanitti mootummaan Saudi Arabiyaadhaa dila san waraana qabaateeti miti. Garuu immoo meeshaa waraana ni qabdi. Mootummaan Pakistan garuu meeshaaleen isaanii meeshaalee Chaayinaan oomishte sana. Meeshaalee C-17 faa akkasumas gartee raadaroota gurguddaa biitii Chaayinaadhaa oomishte kan amata dabree kana keessatti lola biyya Hindiidhaa itti mooyan sanfaadha. Meeshaalee tana hunda fuutee amma gartee isiin Saudi Arabiyaa fidu jirti. Lolli kana keessatti gartee daldala. Okay? Daldalli kuni akkuma gartee amma dura isin himaa ture Egyptis, Saudi Arabia fi United Arab Emirates jidduu ceetee gartee nu qaxaradhaa nuti isin gargaara jettee odeessaati jirti. Garuu immoo Saudi Arabiyaan dila san gartee Egypt hin barbaaddu dila san. Okay? Garuu wanni isaan gartee akka malee horii itti baasaa jiran waraana Pakistan. Okay?